Amma booda moobaayilii riyaala 60maatiin shabakaa hidhadhee shabakaan na dide jechuun hin jiru. Isteeppii an sitti argisiisu duwwaa hordofi. Kasirraa eegamu chaanaala Oromaan qofa sabiskiraayib godhiiti. Shabakaa bilaashaa yoo barbaadde na eeggadhu. Karaa tiktaakatiin karna hordofaa jirtanilleen fooloo godhaa na eeggadhaan isiniin jedha. Bifa iskiriin irratti argitan kana yoo hidhattanii jiraattan shabakaa riyaala 60 moobaayilii jechuudha. Isteeppii kanaan yoo hidhattanii jiraattan 4,300 kuma takkaa fi 100 takkarratti yoo kaseendi gootanii isin didu ta'e aappiin kamiyyuu yoo isin didu ta'e aappii kana buufadhaa. Aappiin kun akka saaroka dalaga jechuudha. Bakka nan isinii buufadhaa isiniin jee duwwaa buufadhaa. Kallatti maaniin aappii keessa isin seensisa. Aappii eessaa akka argattan immoo karaa booda irratti isinitti hima. Amma karaa isteeppii itti aanutti isin dabarsa. Na hordofaa nan deebi'aa na eega jechuudha. Ani gadi buufadhee waan hin jiru keessan seenaa. Okay, sana booda akkanatti kana nuuf fida jechuudha. Kana maal gootanii okay jettanii tuma seentan jechuudha. Okay ni gootu. Sana booda akkanatti isiniif dhufa hordoftoota kiyya. Eega akkanatti isinii dhufe yoo shabakaa qabaatan bakka kana update bakka jedhu kanarra tuqaastu yeroo tokko sana booda akkanatti fuula sadeen kana qabatee nuu dhufa. Fuula sadeen kana wanni qabatee inni nuu dhufuuf kan asirratti argitan kuni bifa haarayaan of duuba deebiftanii haaromsuuf jechuudha. Isiniif galee irraa balleessitanii jechuudha. Sana kan lammaffaa kun immoo off online ka jedhu kuni online cufaadhan jechuudha. Dhossaan jechuudha. Asirratti yoo as darbitan online ka jedhu kana asirratti yoo tuqtan fakkeenyaaf onlineumaan update godhuu dandeessa. Miyaan amma isumaanin update godha jechuudha. Update naa ta'ee jira jechuudha. Okay, sana booda maaltu isinirraa eegama? Kan gubbaa kana akkuma beekamu out select saver ka jedhu kana asumarratti dhiistan jechuudha. Isiniif galaa miti kana asumarratti dhiiftan yoo barbaadan irrallee jijjiirtan rakkoon qabu. Yoo irraa jijjiiruu barbaadan illee fakkeenyaaf qastiin fuula dura isaa jirti isarratti cuqaasuudhaan sana booda kun akkanatti fuula kana qabatee isinii dhufa. Germany unlimited, Germany 1, Germany 2, Germany 3 akkasumas itti fufa unlimited dha hundi isaa jechuudha. Kan daangaa hin qabne jechuudha. Okay, nu amma kanuma gubbarraa kanatti dhiifanna jechuudha. Sana booda kan gadii kanarratti gad deebina jechuudha. Kan gadii kanarratti kan filannu shariyaa keessaa qabnu yookaan sim kaardii itti fayyadamaa jirru irratti filannaa jechuudha. Isiniif galaa miti. Sana booda maal gootu qastii kanarra yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Yeroo asirra cuqaasan haala kana fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Moobaayiliin waa baay'ee na keessa hin jiru. Qabxii 2 moo 3 tos keessa jira jechuudha. Kun hundinuu amma fakkeenyaaf warra hin dalanne kan dalagu kana keessa tokko duwwaatu dalaga jechuudha. Okay, sirriitti na hordofa. Mallattoo onnee tajala jirtu kana jechuudha. Moobaayilii mallattoo hammattuu itti godhee 60 riyaala Saa'udii kan jedhu kana isa kana fayyadamtan jechuudha. Tokkoffarra kan jiru osoo hin taane kan lammaffarra jiru kana fayyadamtan. Kun amma fakkeenyaaf bilook ta'ee jira jechuudha. Akkuma argitan bilook R1 kan jedhu kun bilook ta'ee jira jechuudha. Okay, kunis hundinuu hin dalagu jechuudha. Kan dalagu isa lammaffaa kanarra kaayyattan kan nan xiyyaan isin argisiisaa jiru kana irra kaayyattanii jechuudha. Kaasaa moobaayilii riyaala 60 kan jedhu kana kanarratti cuqaastanii irra kaayyattu jechuudha. Akkasumas immoo jaawii firii dalaga jechuudha. Aappiin kun waan isin ajaa'iburra jaawii firii dalagaa jechuudha. Jaawiin aappii baay'ee irratti bilaasha dalagaa jirti. Kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha. Akkasumas obboleeyyan kiyya aappiin kun zeenii riyaala 25 illee kunoo akka ajaa'ibatti dalagaa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha. Mee irra kaadheen isin argisiisa. Fakkeenyaaf amma moobaayilii irra kaayetiin isin argisiisa jechuudha. Moobaayilii irratti ni dalagamoo hin dalagu, yeroo dalagu akkamitti dalaga kan jettan isin argisiisa. Isteeppii xiqqoodha. Kunoo asumarra kaayettan isiniin jedheen jira. Kilik goona yeroo tokko. Sana booda akkanatti fuula kana qabatee nuu dhufa. Yeroo inni fuula kana qabatee nuu dhufe hordoftoota kiyya maaltu isinirraa eegama? Connect bakka jedhu kana tuttan yeroo tokkoof connect bakka jedhu yeroo isin irratti cuqaastan waaw kunoo fuuluma keessan duratti akka ajaa'ibatti dalagaa jira. Kunoo asirratti ilaaladha. Asirratti illee connected nuun jedhee jira jechuudha. Wal qunnamee jira jechuudha. Kanaafuu akka ajaa'ibatti dalagaa. Aappiin kun paaswordii qaba jechuudha. Paaswordii immoo ani bilaashan isiniif kenne jechuudha. Namni kan riyaala 20 riyaala 30 baatii tokko isinitti gurguratu san jechuudha. Bilaasha ana bira argachuu dandeessan. Kan isinirraa eegamu chaanaala kana qofa subscribe godhaa. Bakka nan paaswordii fudhadhaa isiniin jedhe duwwaa dhattanii paaswordii fudhattu jechuudha. Kunoo amma dalagaa jira moobaayilii irratti akka ajaa'ibatti dalaga jechuudha. Jabina ol aanan jechuudha. Bakka akka ajaa'ibatti dalagaa. Kanaafuu buufadhaatii itti fayyadama. Aappii eessaa argannaa jettanii kan na gaafattan immoo amman isin argisiisa. Isteeppii itti aanu hordofa. Aappii argatuuf chaanaala kiyya kana jala gizee seentan jechuudha. Gamana as harkistu jechuudha. Akkanatti karaa harka bitaa. Maaliif amma aappii kana paaswordiidha asirra yoon isiniif kaa'ee chaanaala kiyyaaf naaf gaarii miti jechuudha na adaba. Kanaaf asirra dhuftan jechuudha. Macarrashaa dhuma isarra yeroo dhuftan abaawottan jettu argattan. Abaawotii tanarra yeroo tokkoof yeroo isin cuqaastan akka kanaan isinii fida. Sana booda maal gootu telegiraam bakka jettu tanarratti gadi buutu. Yoo asillee deemuu baattan telegiraama keessan keessa seentaniituma bakka sarchii irratti
Oxygen Media Network jettanii barreessitan. Sana booda kallattiin isiniif dhufa jechuudha. Achirraa buufatu jechuudha. Mee kallattii maan amma irratti cuqaaseen jira. Nageessa walumaan ilaalla jechuudha. Karaa telegiraama kiyyaa na seensisaa jira. Okay? Telegiraama kiyyaa keessa seenutti jira jechuudha. Kuno amma telegiraama kiyya keessa seeneetiin jira. Maqaan telegiraama kiyya akkuma argitan kunoo kan asirra jiru kana jechuudha obboleeyyan. Egaan hordoftoota kiyya sana booda jechuudha kunoo akkanumatti gadi buutan jechuudha. Sana booda gadi erga buutan akkanatti paaswordii asirraa argatu jechuudha. Paaswordii illee kunoo asirraa buufadha username bakka jettu tanaa fi paaswordii illee kunooti username asirratti guutanii akkanumatti dalasiifatanii jechuudha. Kunoo zeenii firee jaawii firee STC firee bakka jedhu kana aappiin immoo kan gadii kana jechuudha. Kunoo aappiin kana asirratti argitan kana aappii as tuttanii daawunlood godhatu hin dagatinaan isiniin jedha. Telegiraamni kiyya kana kunoo akkuma isin argitan kana aappii hedduun asirratti isiniif gadhiisa. Kanaafuu asimtanii waan barbaadan buufatuu dandeessaniin isin jedha bilaashaanii aappiillee karaa kanaan siistama kanaan argattanii paaswordiillee immoo paaswordii makana kan namni isinitti gurguratu jechuudha. Ani immoo paaswordii kan hunda keessaniif dalaguun isiniif qabadhee asirra isiniif kaa'ee jechuudha. Nama hundaafuu ni dalaga paaswordiin kuni buufadhaatii itti fayyadamaan isin. Obboleeyyan chaanaala Oroomaaniif haaraa taatan hundi keessanuu bakki kuyyoo gurraachomtee jiraatte subscribe godhaan isiniin jedha. Viidiyoo kanallee please like godhuu hin dagatina. Yaada qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatin akka nama baay'ee bira ga'eerraa fayyadamuu fi hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.